السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني كبجمتوتا في هردوفتوتا كينا كم جرتن بقى تنسين جنة هرّا كاتش سين جنة ونجي رأيتشوا كونو قويا جل كباتيف وباتي ميك بودا كونو من هداتي بي أسد أرقام جريتشوا إن وجين أرقام تا جتشون كسينو لهم إن دبر كم سر سيفان جرجم كونو الحمدلله رب العالمين كونو كبجمتوتا هردوفا كينا كونو أسيتين أرقاما باتي ميك أرسا باتي ميك أبودا لغاد بتشورا ربي كنا قالني هاجهو لغاد بتشورا بايتو كنا وقالته وبي بايتو كنا أرفع أنا قلت الرا مالي في لغاد بتشورا ها مال جديوان دبر دون كبوي تشورا نم باتي I think باتي ميك باتي أفر وانا كسي نفكاته نانو باتي أفري بودا كونوا من هداتي بي الحمدلله رب العالمين ربي كقالني هاجهو لغاد بتشورا ربي كنا أسوان bakka inni jiru dhagee waan dhaqqabee ka dhungadhu taate kama dhungadhu jechuudha maaliif namoonni baay'een du'a nama murteessanii lubbuu kiyya sila akka an du'etti qubana qaban jechuudha ummanni kuni alhamdulillahi rabbil alamin garuu an hin duune kunu har'a gahe sababa rabbii tokkochaatiif sababa mucoo tanaa jechuudha sababa rabbii tokkochaatiif sababa mucoo tanaa an hin duune kunu lubbuun jira jechuudha irrallee akkamitti hojjettani kana dura hiyya dadde yoo ta'e namni man hidhaa kana seensee na hiisise osoo dhiifama na godha osoo kanatti hin dabarin dura isiin assalaama isiin naa gafattu salaama isiin naa jettu maaliif akka yaani aareeti viidiyoo keessa dabre jechuudha haasaa dheeradhee jechuudha mee dura salaama gaafadhu an biratti jechaa. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفونا سنجتشا هردوتا خينا بغنا جا قباتني بكجرتني تنجيني كوني سنعلق قبل سنجتشا إيرالي لارينا أنا مجون يرو كنا تاتو كنا بونتو راه بونتي كنا في يعني كنا دبتي شو راه عمل وسيتي مال حركات أفزونتاني عمل وسيتو كاسي دب وسيتو كاسي مالي فكاس تادي مالي وكان تادي أكاهنجيني شو راه لقى دبت شو راه وفيجا مجوتنا نراتو يعني تويتان تانان أنا فيشنتو ولا لا يشور مالي في لقى دبشور أفنما إفاجي بودا ركو باي ركو أن أكاسيت إدوسن ركشاتوري نبي تنجريتي هذا وسومان هيداتو سينين دورا ركو أن كيس توري نمون نبايين نبي تنجريتي هذا يشور الحمد لله نمي تير لقى دبشور أبكاسين نركشاتور تلي haga mana hidhaa kana bayi dhugaa dubbachuudhaaf guyyama sadiin kanatti haga an gabbadhe haga naga ilaala kun ulal mee dhugaa dubbachuudha nama yaani mana hidhaatti biyyuu bayin fakkaatu jechuudha maaliif guyyama sadii afran tana isiin tun dubartiin takka bar yoo nyaata nama gootu yoo nyaata nama nyaachistu harki isii baay'ee tokko nama gabbisaa jiran akkasii amma harki isii kun naatee jira jechuudha dhugaa yoo dubbanne harki isii kun ajaa'iban naatee jechuudha yoo galgala nyaata nyaadhee bule ganama يعني قبضت ولا بقى أكمل جد. رقاصات. قويم هجنات من هيراتي بيه أكنا يعني هجمت هجنا تعتلي جتشون كيسان هنو لمو مجون حركة تلتي جرا دورتين تكا حركيسي ما شاء الله يو يعني حركنا مرة ببافتي أكسو أمو نياتا وان مجون ما شاء الله بالامو يارلي أسماني نياتا أجايب أكنا قولوا بيتي نيان نيسي قواد بتشرو حركة ولي نياتا ما أكسيتي جرا جرا مالي في كان إسني دبتشو بربادة لقد بتشرا في دبيتي خدراتي دبي جرا كانوا درا وان أمامي أكاسم أنيس من هيرات سيني تكتك كان إسني هني ويجرا نبيتني إنما نهيس اللي نبيتني نمي نهيس إنه سعيد يجرا نمني أكان من هيرات سيني ركو كان هندا كيسوم مسونمني نقوله هرياك يا كان لقد بتشرا يروبي يرجع الكبرة kana jechuun I think yoo xiqqaate waggaa 16 dura jechuudha waggaa 16 dura anaafin wali hiriyaa turre yeroo biyyaa baanuu irraa jalqabne jechuudha Sa'iid Oran walaaleen jiru ni beeytanii ana caala isa beeytan jedheeti yaada jechuudha isa namni akka mana hidhaa kanatti darbatamee rakkoo hunda kana hunda keessummeessu namni na godhe Sa'iid isiin ni beeyte jechuudha namni isa hin beeyne hin jedhe yaadu mushi nama miidiyaa hordofu namni kun ni beekeeti yaada isa jechuudha sababa namni hidhamuu kiyyaaf sababa mana ta'e akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kana dura hidhamee hidharraa beeysan xiqqoo wallollee waraanamuu kiyyallee ni yaadatan jedheeti yaada amma ol qabee isin mul'isuu hin danda'a garuu amma naafayyee jira alhamdulillah xiqqoo gadaanisa tosiin mul'ata malee naafayyee jira sababa isaa akkasitti darbatamee garuu alhamdulillah rabbil alamin kunoo mana hidhaatti hin hafne jechuudha hidhaan
qoraasuma dhiiraati jedhame tira akkasuma mire dhugaa dubbachuu yeroo baay'ee achi dabarsaa turullee amma kun alhamdulillah bahee namoonni bahu kee gammadan baga gammadanii baga walumaan gammanne gammachuun kiyya gammachuu keessanii gammachuun keessan immoo gammachuu kiyya gammachuu isiitii gammachuun haadha mana tiyyaa immoo gammachuu kiyya jechuudha kana namni wallaaleen jiru jechuudha yoo dhugaa dubbanne akkasii kabamtoo kiyya dhugaa dubbachuudhaaf har'a waan jedhee dubbadhullee hin beeku baay'oo xiqqaate baatii meeqa walirraa bannee baatii meeqa miidiyaa kanarratti illee nan agarre akkasuma immoo chaanaalli kiyyallee silkiin kiyyallee olumaa gadi akka taraa ture ammaan arge jechuudha namoota baay'ee harka nama kaan harka seenaa namoota baay'eetu harka wal jijjiiraa akka ture dhagayeetiin jira jechuudha amma alhamdulillah rabbil alamin harka kiyya deebee jira harka kiyya deeffadhee jira harka jira anaaf isii malee namni biraa harkaan qabu akkasuma immoo jaartii tiyallee ta hidhaa jirtu san hin yaadata yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillah rabbil alamin isiin lafa jalatti gad dabarsanii lafa jala hidhuun anaaf carraa guddaa naa uumu jechuudha baay'ee haa galatoomanii warri akkasiin narraa hidhe sunu maaliif namitti isa hin yaadatte yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf akka namaatti na jiraachisaan turre jechuudha isiin sun dhugaa dubbachuudhaaf akka namaatti na jiraachisaan turre jechuudha. Isin dhugaa dubbachuudhaaf warroota dhiiraa waan ta'e nama akkasii sanii dawaa isinii qabaayo. Akkasi. Nama akkamii nama akkasii. Namni jechuun harka lallaafee isin faffadhee maal jennaan haala baatanii jechuun waan biraa yaaddaniyyuu. Ammoo warri akkasii es gootanii waliin bultan. Ana malaal. Laa dhuguma hiyya. Sobaan jiru. La ana masafaatan akkana naan ta'u dhugaa sitti baame. Isii saniin bar halkanii guyyaa waltumnaa bar halkanii guyyaa ana dhugaa dubbachuudha dubartii wal kabajnee waan isiin jettan tole jedhee waan an jedhe ammoo isiin tole naaf jettee akkasitti wal kabajnee wajjin jiraan fedha malee ka asii ganama ulee galgala boksiidha galgala ganama dhiitichuudha. Isin hin beekne bar waan akkasii. Isin dhiirri hin beektan. Nuti hin beeku. Warma boosa dhiqatu sanii. La nuyi warra dhiiraatti waan akkasii hin beeku. Hin beektan. Isin warra maal jee habiibii kiyya maal jedhee isin kunuunsu wala baata waan biraa fiddanii warri immoo booskiidhaan isinii seenuu is gootanii maal jedhanii hajaa sii gootanii wajjin bultan. Ila kun akkana bakka tana waliin galu laal dhugaa dubbachuudhaaf kabajamtuu si jaaladha si kabaja garuu jaarsa kabajuun dirqama. Nin beeka bara. Dirqama san durallee dhugaa dubbachuudhaaf akka ani itti intala sanii walis seene ani anuma rabbitu walii beeka jechuudha. Tasanii sanii atamma waan akkasiin taasisan karaa isiin irra dhuftesan waan akkasiin daddagadhu anaaf ati waltaanee akka itti jiraannu anaaf si beeka malee warri dhiiraa kana feetanii Anuma fakkeenyaan siif godhe malee mush akkasiin taasisan hin jenne. Gina immoo warra akkasii dawaa isinii qabaa jechuun kee lafa hin jenneen. Garuu teessa. La jechuun atillee akkana jechuun kan kee boru ganama ka'ee boksiisi oofaa jechuu deemta na fakkaate. Boksiisi ta'uu hin jenni. Jechuun fakkeenyaan si godhe malee kan agawwanii si waliin jiraadha. Dhugaa dubbachuu. Akka narra si kabaju daran borullee san caalaa si kabaja jeebdii qaba. Akkasii mire akkas taanaan bareeda. Yoo ammoo akkuma isin atiifin isiin boksii waliin seentan illee boksiin siiseenaa kanaa jettu taate dhugaa dubbachuudhaaf gaarii hin ta'u maaliif haati manaatiif abbaan manaa yoo wal kabajan bareeda irra bareeda jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif kabajaan barbaachisaadha bultii keessatti jechuuki si galaami maaliif namoonni sirra barumsa fudhatanii atillee dhugaa dubbachuudhaaf namni jaartii erga wal fudhanii ka'anii booda ilma dhaluu jira waa meeqa jira yoo ammoo aniifatillee nama shaakiraa ta'an ijoolleen dhuftullee akkasuma warra boksii waltumu taate jechuudha yoo ammoo aniifati nama nagahaa nama yaanii yoo wannaa taane ani namni hundi fakkeenya nu godhatee akkasitti wannaa jedha jechuudha. Akkasii sun akkasii waan akka irra hidhamellee ni beektan jeetii yaada akkasuma immoo dhugaa dubbachuudhaaf waan biraa ammoo wanni ani irratti akkas ta'e inni beektan jedheetii yaada hordoftoonni keenya guututti ni beektan jedheetii yaada mucayyoonis alhamdulillah daa'imni tiyas argamtee akkasuma caaltuu deebitee caaltuunis jiruu ofii jiraataa jirti ni beektan jechuudha. Amma immoo dhugaa dubbachuudhaaf wal dhiisuu hin teenye jechuudha ammallee taanaan waa baay'eetu deemuuf deema alhamdulillah kunoo akka isaan akkasitti nawannaa godhan hin taane jechuudha kunoo bahee alhamdulillah kunoo amma kunoo bahee kunoo aniin kun isin argaartan kun jechuudha amma alhamdulillah bakka sanitti isaan yaanni isaanii akka achitti hidhamee akka achi rakkadhee akka achi du'ee akkasuma immoo akka jaartii tiyyaasanii lafa jalatti nahisuu barbaadan jechuudha yaanni isaanii warroonni waan akkasiin irra yaadaa turtanis kunoo gubadha waan feetan ta'a an kunoo alhamdulillah baheetiin jira man hidhaati bahee jira jechuudha. Sa'idis
dhugaa dubbachuudhaaf amma booda ammoo dhuftee yookaan ammoo achumayyuu teettee waan hin taane shira kadhadhuu taate anaafsitu wal faama jechuudha akkuma kana dura caaltus yoo taate amma miidiyaa irratti waa baay'ee haasawonni gaarii waan hin taaneef hin barbaachisu kanaafuu har'a wanti dhufeef bahuma kiyya isinii ibsuu fi isii rakkisaa waan turtaniif kunoo kana isinii ibsuudhaaf iddoo kanatti argame jechuudha kamantoota kiyya. Akkasii kamantoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf isiillee baay'ee tokko galateeffachuu barbaada maaliif yoo jettani intalli dubartii akkas taatee rakkoo kana hunda keessa yaani dabartee anaa kana dhugaa dubbachuudhaaf namoota baay'eetu hiriyoonni kiyya jiran jechuudha. Isaanuu ka dhufanii takkaa bakka sanii dallaalle takkaa yaani iddoo sanii kan dallaalle isiin dhuftee jechuun sun taane yaani yeroo an achi mana hidhaa seenirraa na jala deemtee iddoo sanii na baasu yaani waan jedhee isii galateeffadhu hin qabu. Inshaallah yoo rabbiin lubbuu nu jiraachise waa baay'ee arguuf teessanii kan hogguu isin hin jedhu dalagaa seenee isii tana akka yaani sarpiraayizii yookaan yaani galata isiin na oolte kana dachaa dhibbaan akka deebisuuf abdiin qaba. Dhugaa dubbachuudhaan mee asumaan kabajamtoota keenya ibsi mee maallaqa hanga guyyaa namirraa hanga ammaatti birrii mee qabaafteeti asiin hawaasuu dandeesse mee ibsiif isaanii. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti xiqqoo uummanni uummataa utuu ittiin nizaamne dalaala kuma lamaa fi 500 akka namaan baase. Innaa bas wanti xiqqoo utuu nizaamne silaatti isaamee bas sanii ol kutaa hanga naan baase. Maaluma isin jedhee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nagalatamuu mucayyuun tuni nyaanni isii achi naa fiddu foon malee waan biraa naa fiddu mucayyuun tuni nagalatamtu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu namoonni ani maas jedhaa turan yeroo akkasitti nyaata gaggaarii waan babbareedaa achi naa fiddu sanii maas jechuu turan mee dhugaa dubbachuudhaaf mee ibsiif uummata kana. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni isaan naan jedhan inni kun hattuudha durreeyyeedha hin dalagatu maal goota maallaqa kan keef duraa fixxaa. Boru maallaqa kana fixxee boru lafatti hafootee isaa maal minaan minnaan jaanii natti haasawanii ani ammoo oduu isaanii san hin dhageenye maaliif waan jaalala kan kee qabuuf deemee waan hin jechuu yaada san galmaan ga'e. Yani kan isin jechaa turan jechuudha. Isa walumaa galatti akkamitti akkana gootaa akkamitti isa kana foon fiddaa akkamitti mucaa durree kana waan akkana gootaa kana jechaa turan jechuudha. Mee amma namoonni guyyaa san akkasii jechaa turani har'a kun anaafsi wal bira yoo argan kana maaltu itti dhagama itti yaadda beekta? Wallahi maalin jee kan ugamu sun gammadaa ka waan akkasii yoo fuslaalee tuma gawaan jee isaa beeka. Toma mee anama wanni naangalee tokko yoo jiraate atiin tuni waan kan kee waan ofii dalagatte na nyaachiftee akkasuma ammoo na baasuudhaafis gatii guddaa kafatte ummatuma kana hoo wannummaan isaan naqee wanni isaan galcheeti atiin tu akkamii isaan isa kana jala deemtaa maal gootaa maarreedhaa isin jedhaniif mee maal jettee yaaddata? Anga kanarratti waan hin jiru qabu yoo hinaaffaa taate malee kanarratti waan hin jiru takka hin qaban. Akka jettuu natti ni hafin ati hundi dhiirri guuteeti yaani iskiyyaa isin galchuu jiruuti isin jiraadha jettuun ati maal jettan yeroo san? Araan jechuudha nama baay'ee keessaa shamarranii baay'ee na barbaada maal akka ta'an hin beekan. Innaa duraanii fi na barbaadan eeguma waa'ee kan kan an kallattii natti qaceele dhufanii innaa mana hunda dhufanii ulaaladhaa. Jechuu yeroo nachi ilaaloon hinaafa nama wal jaalata takka maalini ilmi namaa hin dhumu. Kanaafuu kanarra ani osoo maallaqa kiyyeellalle jaalala kan kee filadhe waan ta'eef isaan wanni garaa gubaata akkaasa jaalachuu takka horii nan sibbaase ta'uu mala. Dhugaa dubbachuudhaaf konfideensii yookaan ofitti amanamummaa mucaa tanaa agartan jedheeti yaada. Kan oguusiin jedhu namoonni baay'een sakaaluudhaaf turanii oguusiin akkasitti bakka jirutti dhuftee waa hunda maallaqa ofii dhangalaastee nyaata akkasii ganama guyyaa galgala. An dhugaa dubbachuudhaaf nyaata mana hidhaa san guyyaa takka haga achi seene guyyaa takka nyaanne. Guyyaa takka haga mana san seene nyaata achitti waan garagaraa dhudhuubanii akkana godhanii nama kennan sani guyyaa takka afaan hin qabne jechuudha. Garanni isaaniif haa ta'u dhugaa dubbachuudhaaf garanni atillee baay'ee galatoomee akkasuma ammoo namoonni biroollee kan dhufanii achiin na gaafatan inni jiranii baay'ee tokko haa galatoomanii. Isaanootu nyaata naaf fidaa akkasitti ture jechuudha. Ani akka namoota biraa namoonni biraa ammoo waan nyaatan dhabanii huqqatanii akkas ta'anii achi keessaa baanii inumaa yoo natti tolee gabbadhe kun haga gawulaala akkasitti mana hidhaatii bahee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kunoo maaliif ta'e haa galatoomtu dhugaa dubbachuudhaaf chaalenjii meeqa keessa dabartee waan baay'ee waan jedhamaa tureen keessa dabartee
har'a kuno nabaaftee aniif isin wal bira teenne kuno isin viidiyoo waraabuu jirra jechuudha. Wanni kana caalu hin jira jedhee yaadu. Akkasii kan tokkiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf amma wanni biraa wanni isin himu yoo jiraate daa'ima ta'anii beektaa malee. Daa'ima ta'anii beektaa jedhee yaada. Awwaan biraa mush haadha hajameeti miti. Daa'ima tiyya guyyaa torbee kana deemneeti walumaan dhannee finnee atillee ni ilaalta guyyaa ani torbee takka nu bira teettee torbee takka haadha bira akka teettu waan kana akkam ilaalta. Arra ilmootii rakkoon qabu. Garuu amsi ani isuma bas jaartuma dandeette kan dhiyaanne malee. Mee atummaan akkamii yaadda jedhee akkamii sammuu tamii yaadda ana akkamitti. Jechuun dhiira nama na dura. Dhiira yoo ta'e dhiira fedhe yoo ta'e ana akkamitti nama xilaata kiyya nama bakka yeroo ana akkasirra akka dhufee nama nabbittee akkasii na waraansiftee ana akkamitti atummaan sammuu yoomaa jettu waan akkana yaadda jedhee. Jaartii tante duraatii mi? Taatus gaa kalaas na isiim namni akkana na hiisee akkana akka rakkadhu namni nama nabbitee na waraanse isiimi. Sa'idiin namni nabbitee na waraansise isii miti nama na waraanse akkamitti yaani waan akkana akkamii yaaddate. Daa'imni ta'e immoo dhiigatii daa'ima ta'e waan taate isii ilaaluun kee dirqama. Ana rakkoon qabu ilmoon tante ilmootii yaada. Garuu taasiifeesii tana atumma akka falaa godha maaliif ani nan dakalu nan galchu. Akkasii kan hordofaa kiyya dhugaa dubbachuudhaaf warroonni nu yaadanii turtanillee akkasuma immoo karaa garaagaraatiin nu yaawachaa turtanillee kun lubbuun jirra as geenne jirra alhamdulillah nu galatoomaa nu ulfaadha isin jecha. Alhamdulillah rabbil alamin namni duune wal argaa jechuun kun isa kana jechuudha. Haa galatoomtu siifan baay'ee tokko na galateeffadha isin jechuu barbaada. Maaliif dubartii cimtuudha, dubartii jabduudha, dubartii akka isii kana dhugaa dubbachuudhaaf hin dhalanne illee kana duras hin dhalattus kana durallee hin dhaleen amma booda hin dhalattu jedheeti yaada jechuudha. Akkasii kan tokkiyyaa hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isin jenna. Bor hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagahan nu tura baay'ee tokko isin jaalanna.